Asoosama godaannisaa kutaa lammaffaa barreessaan Dhaabaa Wayyeessaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi haata'ichaa guyyaa har'aas asoosamaa kutaa lammaffaa mata duree godaannisa jedhamu Dhaabaa Wayyeessaatiin barraa'ee isiniif qabadheen dhiyaadheeraa. Hagaa xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin turaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi asoosamaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'an isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya taatanii akka nu waliin hordoftan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara asoosama keenyaatti. Godaannisa kutaa lammaffaa. Yuunivarsiitii qotisaa Haramayaatti ramadamuu kooti kan ganda sana keessaa na baase. Duraan yeroo hundumaa gatiin jireenya gaddisiisaa kana sammuu koo keessa naannessuuf guyyaa onneen koo jaalalaaf banamee jaalalaaf mo'amee yaadadhu. Erga mooraa yuunivarsiitii seenee garuu otuu natti hin beekamiin waan hundumtuu bifa biraa qabate. Naannoon isaas jireenyi isaas haalli isaas ni jijjiirame. Anis namadha nan jijjiirame. Jijjiiramuu jaallattes jibbitees naannoon isaa yeroon isaa fi haalli isa dirqisiifnaan kan hin jijjiiramne hin jiru. Namni umuriin isaa dabalee yoo qaamaan guddatu fedhiin qaama isaas ta'ee sammuun isaa jijjiiramaa deemuun waan haalamu miti. Waan tokko gochuuf otoo hin ga'iin dursanii sababa isaa yaadatu. Sababni kunis kan afaaniin ibsamu yookaan kan miira keessatti dhaga'amu qofaa ta'uu ni danda'a. Hamma bilchina sababa kanaati egaa kan jireenya daandii hamaa yookiin daandii gaarii qabsiisu yookiin immoo carraa jireenyaas ta'uu danda'a. Carraa jireenya murteessu ani yeroo sana qaamni koo fi sammuun koo akkamittiin akka jaalala eebochuu fi beela'uu jalqabe amma afaan guuteen dubbachuun na dhiba. Akkanumatti jaalala qoosaan hin ibsamne fedhii ho'aa fi fedhii jabaataa fedhii qabbanaa'uu hin dandeenye keessa kootti uumamee taa'iif dhaabii na dhorke. Yeroo dubartoonni mooraa yuunivarsiitii sana keessa wajjin jiraannu karaarra na bira darban hanga isaan fuula koo duraa da'atanitti utuu ija koo libsatiin isaanin ilaala ture. Akka saree foon kajeeltuus meeqa deebi'een gorora liqimsa. Hundumaa madaalli jaalalaarra kaa'ee yaada. Tokko fuulli ishee yeroo nama naasisu isheen kaan ammoo ija isheetu eessa lixu nama jechisiisa. Tokko immoo ilkaan ishee fi akkaataa kolfa isheetu onnee jaalalaa lamatti tarsaasa. Tokko immoo mudhii isheetu akka bufa gammoojjii harkifamee walitti gala. Si'a sana fedhiin ofiis wajjin harkifamee deebi'a. Isheen kaan ammoo sarbaa ishee fi koomee isheetu afaan bansiisee nama hambisa. Kan sagaleen isaanii akka muuziqaa gaarii nama booji'uus hin dhibne. Anillee waanan sodaadhuuf sagalee isaanii qalbiidhaan dhaggeeffadhees hin beeku. Otuun akkas ta'uun gaaf tokko kiyyoo lixe. Barnoota waggaa tokkoffaa erga jalqabnee reefu ji'a lama fixna. Intaloo magaala gurguddaa dhaqnii fi dhiigni ishee guutuu kan bissiin nyaara ishee wal irra ciisee inni gamaa fi gamanaa wal tuquutii ga'u funyaan ishees dhuma isaatti gabaabbatee qaawwisaa lamaan babal'aadha. Hidhii ishee inni fufurdaan timaatima bilchaate fakkaatu yoo gargar banamu ilkaan dhaabbiin isaanii nama gammachiisutu gadi ba'a. Kan tumaan isaanii baddeessa fakkaatu yeroo deemtus dub 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 dambos jettee nama bira dabartu. Dombosseen intalaa si'a kanatti kan gola onnee keessa deddeebitu fakkaatti. Asheeta bilchaatte asheeta nama gojomaasisu ilaalee jennaan isheenis na ilaalte. Akka nama elektirikii qabeen anis gogee nafe. Onneen koo ni hojjeta jechuun na dhiba. Yeroon hirriba dhaabiitti rafeen ofirraa dammaqu na bira dabarteetti. Dafees ija koo faana ergeen luqqeettuu dalga bal'atee bitaan mirgatti socho'uun sokke dhufe jedhee duuba ishee nama gojomaasisuun rifeensa gurraacha dheeraa lamatti hiramee faaya rifeensaan qabameeruun irratti hadoodee hafe. Otuu nattis hin beekamiin onneen koos kufee ka'ee faana isheen furguggate. Ergasiis dubartoota kaan ilaaluun na jibbisiise. Onnee koos isheef kenneen akka gaagura kaannisa hin qabnee anis duwwaa koo nafe. Hamma gaafa sanaattis akkamitti bareedinnii fi simboon akkasii ija koo dura akka dhokatee ture anuma mataa kooyyuu dinqisiisuun isaa nafne. Yookaan sanaan dura hubadhee ishee ilaaluu kootu namamsiisa yookaan ammoo ija koo isa bareedina dinqisiifatu sanatu jaamee guyyaa sana baname ofiin jechaan ture. Waan fedheefis garuu achiin booda
kiyyoo ishee keessaa ba'uu hin dandeenye. Booda isheetiin deemeen yookaan fuuldura isheetti dhufeen dhokseen ishee laala. Yoo akka carraas ijji ishee narra bu'e dafeen morma koo gadi cabseen ishee bira darba. Akka nama waa hatee yeroo baay'ees ija isheen na qabatteetti. Garuu yeroo sana fuula isheerraa maal akka dubbisamu arguu hin dandeenye. Waa'ee koos yaada isheen qabdu beekuufis ani carraan arganne. Waanan ishee jaalladhuuf hundumaa ol godheen ishee laala. Kanaafis nan saalfadha, jaalladheenis nan sodaadha. Otuman akkasitti ta'uu jaalalli ishee suuta suutaan qaama koo liqimsaa deeme. Barnootaan yeroon deebi'u mi'a koo mana ciisichaatti darbadheen mooraa keessa oliif gadi naanna'a. Hiriyoota koo waliin haasa'uunis akka duriitti ni hafe. Halkaniif guyyaa walitti cabanii yaadaan jaawwaruu yoo namni na bira darbuu fi nagaa na gaafatus morma kootiin gadi jedheen deebii kennee callisuus ta'e jiruun koo. Akkaataan koo kunis booda maalirra akka na ga'u yaade jennaan na sodaachise. Jaalalaan dhukkubsadheen barnoota kooyyuu darbuun akka natti ulfaatus natti mul'ate. Barnoota koo xumureen hojiin qabadhu taanaan immoo beelaa fi dheebuun rakkoo fi gidiraan isaan ijoollummaadhaa jalqabanii qeensa miila kootii hanga rifeensa mataa kootti natti maxxananii natti rarra'anii na faana deeman moo'umsa argatanii gadi na deebisanii na injifachuun isaaniin oolu. Anis qormaata jireenyaa isa cimaattiin seene. Kanaaf immoo tarkaanfii tokko fudhachuun qaba jedhees na yaade. Isheen waan fedhe deebistuyyuu ani afaan kootii baaseen itti machuun qaba. Akkan danfa jaalala ishee keessa hawwiidhaan waxalamee ishee beeksisuun qaba. Isheen iyyuu yoo kana afaan koorraa dhageesse waan didduu natti hin fakkaatu. Maaltu beeka? Gaafa duraa karaa irratti wal argine sana yoo na argitu maaliif sesseeqxee darbite? Isheenis yoo na kana na jaallatte baaftee na gaafachuu immoo sodaatteeti ta'a. Dubartiin hanganaa fuula ishee namatti ibsitee jennaan sodaa maaliitu barbaachisa? Yoo na kana onneen ishee immoo ho'ee akka dhadhaa baqee dhumuu ga'eera jedheen of hin jajjabeesse. Garuu kana gochuuf intaloon jaalladhe kanallee maqaa isheellee hin beeku. Kana baruunuu mataansaa dalagaa of danda'e tokko maqaa ishee dhaga'uufis gara isheen deemtu hundaatti gurra koo qeensuun jalqabe. Boodarras nan dhagahe wayin ishee jedhamti maqaan ishee. Wayin jedhuun hiriyoonni ishee shamarranii immoo kan dargaggeessi ittiin ishee waamullee dhaga'ee hin beeku. Tarkaanfii yaade fudhachuufis guyyaa baay'ee gara mana ciisicha dubartootaa dhaquuf ka'ee hoggaan gidduu lamaan karaa ga'u miilli koo akka isi mismaaraan lafatti waraanamee socho'uu na dida. Dhaqni koos na hollata. Sammuun koos walii galuu didee lamatti hirama. Nan deema, hin deemtu, nan deema, hin deemtu. Maaliif hin deemu? Hin beeku, hin deemu. Maaliif akka hin deemu natti himtaanaan nan deema. Qaanii beek, salphina beek, hin beeku. Maaliif hin qaanaa? Maalinni salphinni isa namni quba namatti qabu, isa namni namatti kolfu, isa namni namatti baacu, isa namni nama tufu, isa namni muka qoosaa nama godhu. Kan ammoo beeka. Egaa qaaniif salphina sodaadhu deebi isiin jedheera. Intalli kun siif tole siif hin jedhu. Intalli kun si tuffattee si qaanessite muka qoosaa si gooti. Maal na caaltiyyuu na tuffatti? Si caalti. Ofiin sobiin meeja ishee keessa laali. Rifeensa mataa ishees mee simboo ishee laali. Ni bareeda. Baay'ee bareeda. Kanarratti immoo barattuu yuunivarsiitii beekumsa qaba. Akka dubartoota ganda keessaa ulfina qabdi. Kanaaf immoo si tuffata. Ati dheengadda kana baadiyyaatii baatee dhufte. Mee wayyaa makeellee ilaalime kabee kee ilaali. Tokko kan ijatti namatti tolu hin qabu. Kanarratti immoo maallaqas hin qabu. Kan gaaf tokkollee shayiitti bittuu fi dumbulloo tokko hin qabu. Tole amma maalaa ta'u naan jettare. Dhiisii deebi'ii. Ofiin salphisiinii siin jechaan jira. Akkanattiin yaadni koonni nan deema jedhu moo'amii jennaan afaan koo qabadheen duubatti deebi'e. Yoon gara doormii galus nagaan argadhu. Ishee abjoochuu, ishee yaaduu, guyyaan naan dhihu, halkan naan bari'u, dukkanatti jaba baasaa, bitaaf mirgatti gaggalagaluudhaan afaarran ciisu sukkuumaa buluutu na eeggata. Nama biraa gargaarsa gaafachuun ammoo naannoo sanatti hammanas kan beekamu miti. Kan jaallatetu kan fedhe abbaa isaatti ofiisaa deemee himata. Aadaan uummata ani keessatti guddadhe ammoo xinnoosa kanarraatii gargaridha. Yeroo baay'ee kan dargaggeessii fi durbi hiriyaa fi hiriyaan wal yaadee, wal dheebotee, wal beela'eetti wal quufu jala bultii cidhaa, jala bultii masqalaa fi lagaaf qoraanitti. Yeroon jala bultii cidhaasaa ta'u masqalaa dhiyaatu hagam akka onneen keenyi gammachuun guutame akka jabbii xalaccoo taaluu yoon of duuba deebi'ee yaadadhu baay'een dinqama. Jireenya ofii keessatti gammachuun akka sanaa waan argamu natti hin fakkaatu. Dardarrii fi shamarran lagaaf tulluu meeqa qaxxaamuranii otuu bokkaaf dukkanan sodaatiin kufanii ka'anii caccabanii bakka jala bultii sanaatti wal ga'u. Jaalalleewwan lamaan achitti wal beellamanii achittis wal barbaadu. Isaan wal yaadanis tuta tutaan wal sassaabanii wal dubbisanii wal dhungatu. Walitti
duubattis baacu. Addooyyeen lamaan yookiin saakumni lamaan achitti wal argu. Dargaggeessi mataadhaan gamiilaatti uffata kutaa isaanii gaditti jiksanii hanga funyaanii fi iji isaanii mul'atutti fuula isaaniitti haguuggatanii eeboo isaaniis gurraan qixxeeffatanii naanna'anii dhaabbatu. Battalumas sirbi jalqabama. Shamarran 5 toora tokkoon dhaabbatanii dibbee rukutanii weeddisu. Dardarri 5 immoo fuuldura isaaniitti itti galagalee isaan jalaa fuudha. Yeroodhaafis weedduu dhaabanii morma wal jala galchanii sirba hunkuteessu. Yeroo gareen isaan kun dadhaban isaan naanna'anii weedduu ho'isan keessaa durbi 5 fi dargaggeessi 5 wal filatanii bakka isaanii bu'u. Dardarri abbaan dabaree morma isaa morma jaalallee isaa jala suuqee sirba. Foolii ishee suunfatee hafuura ishees liqimsa. Inni jaalalaan qabames jaalala isaatti machuu fedhe. Yeroo intaloon isaa weeddisuuf dibbee fudhatteetti seentu eeggatee waliin seena. Morma ishee jala galee sirbaa akka ishee jaallatu sitti mata. Morma isheetti hirkatee gurra ishee xasaasa. Yoo isheen of mi'eessites inni garuu abdiin kutu. Gaafa lammataas akkanuma waliin haasa'a. Qabdoon yookiin dhungiin akka aadaa naannoo keenyaatti kan ittiin qaanfatan otoo hin taane kan ittiin boonanii kan ittiin gammadanii ilillii jaalalaa fi damma jaalalaa kan ittiin suunfatanii dhandhamatanidha. Bakka jala bultii sabaatti hiriyaawwan wal jaallatan lamaan dhaabbatanii haasaa jaalalaa haasa'u. Haasaan jaalalaa dubbiin isaa, qooqni isaa, kolfi isaas adda waan ta'eef guutuu qaamaatu dubbata. Kan dhaga'us akkasuma. Achii booddees wal qabatanii bakka namni sirburraa xiqqoo hiiqanii mana duubaatti naanna'uun lamaan isaaniif kutaa tokko haguuggatanii sanaan booddee nadhii jaalalaa wal unachiisaa gorora hin quufamneen wal unachaa bilisummaan kan isaan hin qaanfachiisne daran gammachiisaa onni hawwii walii rarraasu. Naannoo keenyatti inni akka koo jaalala isaa afaanii baasee himachuu dadhabes fala hin dhabu. Addooyyee yookiin hiriyaa intaloo jaalalaan lubbuu isaa bittee barbaadee dhibee isaatti mata yookaan ammoo hiriyaa isaa dargaggeessatti matee addooyyee intala sanaatti maafi. Addooyyeen ishee sunis intala kadhattee amansiistee bakka jala bultii yookaan laga qoraaniitti fiddee gurbaa dhibame sana harka wal qabsiiftee wal barsiifti. Araara buustees jaalala isaanii furti. Kanaan booddees innis kennaa jaalalaa harka isaatti dhufe gammachuudhaan hammaarrata. Anis mooraa sana osoo hin seeniin jaalalli akkasii na hin qabiin malee carraan akkasii si'a lamaan tokko na mudachuun isaan oolle. Amma garuu gargaarsa addooyyee dhiphuu kana keessaa na baasuun dhabe. Kunis uummata naannoo amma ani jiru keessatti qaroomaan golgamee bira darbameera. Akka boodattafaattis ilaalama. Isumaafiyyuu hiriyaa ishee keessaa nama ani beekuun qabu. Sababa kanaafis tarkaanfii tokko malee otoo waxalamuu ji'a laman ture. Booda irrattis of jibbuun ofiin of tuffadheen ati moo dabeessa onneen qabna dabeessa jafincaanii jedhees of taajjabe. Gaaf tokko garuu anis akkuma dhiiran ta'e humna hin beekamneen siree kiyyarraa utaalee bu'een gara mana ciisichaa dubartootaatti hin qajeele. Akeekni koos akkan ishee jaalladhutti meen jaalala koo kennee jaalala fudhachuufi ibidda onnee koo keessaa baasee wanta uumamus ilaaluufi. Maal na gooti itti himee jenna yoo bokoktee tarsaasi ta'es ijuma kootiin hin arga. Anatus lamatti baqaqa yoo ta'es ija isheetiin na argiti jedheen dafee deeme. Aduu yoo lixxeeyyuu baay'een dukkanoofne. Qilleensi qabbanaa'aan mukeen mooraa sanaa hooksee darbe gurra koottis ni hasaasa. Baalli mukeenii yeroo warri kutan waan natti baacan natti fakkaate. Yeroon dormii dubartootaatti dhiyaataa deemu jagnummaan koo duraa hundi nagatanii badanii. Harkii fi miilli koos tarkaanfii ittaanu ejjechuuf na hollachuu jalqabe. Waan ta'es garaa koo keessaa akka waaqa harfaasaa hoorse. Akka tarkaanfii 5 gara fuulduraatti tarkaanfadheen garaa koo na here. Tarkaanfisa duraatiin gadi hin taaneen duubattis nan deebi'e. Ta'ullee garuu gara duubaattis kutadhee deemuu hin dandeenye. Otuma achuma gogee dhaabadhus intalli diree haadheeraa dhuffatte fooqii irraa gadi buutu argeen harka koo walitti rukute. Dhaabattees na ilaaltee sagalee ishee laga keessaa dhagahamu fakkaatuun eenyuuni yogguu isheen naan jettu maqaa ishee ol fuudhee waamuun natti ulfaatee wayni isheet jechuun du'ee badeen afaan koo keessaa baafadhe. Eenyu jettee yogguu isheen naan jettu ayii yaada maatee koon dhumne jechuun garaa kootti intalli xiqqoo yeroo natti qixu sagalee hollataadhaan dabalee nitti hime. Yeroo isheen naaf waamuudhaaf duubatti deebitee fooqii sana ol yaabbattu anaan immoo onneen koo laphee koo cabsee bahee kan lafaa gangalatu natti fakkaate. Ciniinsuunis na qabe. Ani si waamne jedhuu laata gatee deebi'u fiiguuma baqadhe jedhees yaaduun jalqabe. Baay'ee sotoon turiin kophee isheetiin gamoo sanarraa qwaa
sagalee jedhu yeroo ageessistu ol jedheenis yeroo laalu wayni isheet ariitiidhaan gara kootti deemaa jirti. Isheetu wayyaa diimaa uffate haa ta'u ija kootti diimaan uwwifamee foo'een beeku malee waan diimaatu natti mul'ata. Akka fooxaa wayiis mataa isheetti haguuggattee eenyuun ture jettee yeroo na gaafattu fuula isheerraa shakkiitu na dubbifame. Afaan koo sidhamee waanan dubbadhu wallaale. Siinan jedhama obboleessa eenyuun barbaaddee hin dubbattu yogguu isheen naan jettu ofumaatiin kan inni si barbaadu akkam ofumaatii dormii keessaa kan na waamtu amma sitti mun danda'u nan sodaadha yogguun ishee jedhu jettee deebi'uuf duubatti galagalte. Bor yookiin yeroo biraa jedheen yeroo ittiin dubbadhu waanan qofaa koo ofitti odeesse malee isheenis waan na dhageesseettu natti hin fakkaan ofittis galagaleen harka koo aboottadhee mataa koo gawwisee quba koon ciniine of tuffadhees saree namaan gadi ofiitiin hin jedhe. Guyyaa sanas ciiseen bule jechuurra taa'een bule jechuutu natti salphata. Irribni takkaafillee ija kootti hin gorre qaanii koo hammadheen ofitti ruursaa bule. Wanta dubartoonni mooraa sanaa hunduu walitti manii natti kolfan natti fakkaate. Bulees mana barnootaan deemne waraabessi waan halkan dalageef guyyaa mugaa ool akkuma jedhan mataa koo na dhukkuba jedheen xaxadhee siree koorra ciisaa oole. Waan fedheefiyyuu kan ta'e silaa takka ta'eetii galgala takkaa of ilaaleen garaa koo kutadha jedhee murteeffadheen dukkana keessa loo'ee takkaa yaaluun barbaade. Si'a sanatti osoon humna qabaadhee ibsaa mooraa sanaa al tokkoof hin balleessee hawwii kooti ture. Yeroo aduun dhihaa deemu yaanni koos lamatti ramaa deema. Lakkii sittaafuu qaanii yoo ta'e inni kaleessaayyuu si ga'a afaan keessa saabbadhu taa'e naan jedhanni tokko. Kaleessa maaliin qaane ofii kootti muun dadhabe malee isheen maan na qaanessite maal na gooti naan jedhanni tokko immoo maal sin qaanessine si tuffatte bakka ati dhaabbattutti si gattee deemte dabalataan sitti kolfite miti kanaa ol tuffii maaltu jira yogguun naan jedhu. Lakkii na tuffattee miti akkuma ani ishee saalfadhe isheenis na saalfatte silaas otoo ani isheen gaafatiin maal naan jechuu dandeessa. Kanaaf waan naaf gootuu dhabdee na dhiistee deemte malee na tuffattee miti dabalataan moochaa otuu na tuffattee na qaanessuu barbaadde na arrabsitee deemte ture jedhee yeroo deebisuu fi inni tokkos deebi'ee amma intalli kun na jaallatti jechuu keera. Eeyyee na jaallatti na jaallachuu ishee fuula isheerraa dubbisuu danda'eera. Mee yaadadhu gaafan dura karaa irratti ishee arge na ilaalteen quqqaammanne kuni maaliif sitti fakkaata jedhee yeroo deebisuu fi inni gaafatu ammas dabalee tole haa ta'u onnee kee fi jagnummaan kee inni kaleessa diida keessatti si gate baqatee si biraa deeme har'a ammoo si amansiisa jedhee yeroo gaafatu isuman sodaadhe mee waan fe'eefuu takkaayya jechuun yaanni koonni deemuu barbaadu fedhii isaa natti argisiise. Kutaa sadaffaan itti fufaa. Asoosama godaannisaa dhaabaa wayyeessaatiin barreeffame laayikii fi sheer gochuun hanga xumuraatti akka waliin deemnuuf nu deeggaraa. Dubbisuun haga yoonaatti isin waliin kanan ture Gammachiis Tashoomiin jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa.